Soonu hambifatte jiruna addunyaa nutti ulfaateera akkumatti beektu duumessa ulfinaa keessa ta'eeti Yesuus nuuf kottu isaan gaddaniif isaan boo'aniif wabiinsi qofa akkuma waadaa galtetti kottu imimmaan nufaaqi moo'ichi naafa akkuma waadaa keetitti kottu imimmaan nufaaqi moo'ichi naafa. Abdii dhufaatii kee yoomuu amaana maadhaa isa moofaa ta'e hundaa siitoomna qab jijjiiruudha maaloo kootti Yesuus gooftaa jijjiiruun daarawaa godhi iddoo buufataa kan keessaan nu taasisi ati fuudhi. Daddafee dhufaa jettu waadaa nuuf galte ariifattee dhuftee osoo nu baraarte osoo nu hambifatte waadaa nuuf galte osoo nu baraarte daddaftee dhuftee osoo nu hambifatte. Addunyaa nutti ulfaateera akkumatti beektu duumessa ulfinaa keessa ta'eeti Yesuus nuuf kottu isaan gaddaniif isaan boo'aniif wabiinsi qofa akkuma waadaa galtetti kottu imimmaan nufaaqi moo'ichi naafa akkuma waadaa keetitti kottu imimmaan nufaaqi moo'ichi naafa. Isaan siin booqatanii kanneen siin jiraatanii qilleensa gubbaa irratti akkaasi isi matanii sagalee nama abboomuun malaakata kee afuufi samaayi samaayotarraa ati daddafii nuuf dhufi daddafee dhufaa jettu waadaa nuuf galte ariifattee dhuftee osoo nu baraarte osoo nu hambifatte waadaa nuuf galte osoo nu baraarte daddaftee dhuftee osoo nu hambifatte jiruun addunyaa nutti ulfaateera akkumatti beektu duumessa ulfinaa keessa ta'eeti Yesuus nuuf kottu isaan gaddaniif isaan boo'aniif wabiinsi qofa.